Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuma jamtoota fardooftota keenya jira jirtu jajjabaattan isiniin jedha. Waan haaraa wayii qabadhee isinii dhufee wanni haarofni sun maali yoo naan jettan akkuma argaa jirtan gibbii kana wallahi gibbiin kun ciqicciqii qabaa. Beessan irraanuu gibbiin kun waan wahii qabaa illee na fakkaata dhugaa dubbachuuf ta'an akkuma jamtoota fardooftota keenya hedduun itti ulfaata gibbiin kun odduun tummanni kun jechuudha. Hedduu takkana cinqaa hedduu takkana tulfaataa sanirraaleen kun garaa qabaa ba'aa qabaa as keessallee taa'uun fedhu as keessattillee da'uun fedhu inshaallah rabbi yoo naan ga'e jechuudha. Wallahi gibbiin kun waan keessattuu manniin kunniin waan addaa wahii qaban fakkaate akkanuma natti ulfaata. Qur'aanallee immoo numatti banaan irraa ka'uu didee galfaanii mee abdii kaameeraa kee kaadhee abdii waamee abdii mana kanaa na baasii mana naa qayyar jedhaanii. Waan inni naan jedhu akka waliin ilaalutaa gadhuma sagantaa kiyyaan hordofaa isiniin jedha. Seen. Maali? Maali? Manaamte? Kottaa isitti maasii oomisha. Himaan. Maali dhiisi gattaa'i? Ajaa'iba qabda. Mama naan jetta. Jechuun akkatti bilbiltee nama ta'anii akka waan akkanatti aartu yuun sawwar. Akkamitti aarsi fakkaadhe duuba? Waan ciisteertu saayyuu na dhukkubaa naan jettee bara. Fayyaa qabas fakkaadhe akkana na laaltu. Fayyaa qabas fakkaadhe yoo keessaa dhibee qabaatte beeknu qaama gubbaa hoos ilaalu fayyaa qabda. Gubbaa fayyaa nama dhabaa dura. Masalan dhibeen keessatti jira moo gubbaas jira? Sammaan wayna reessan hin beeknu afaan micciiramaa nutti naaseen. Afaan micciiramaa nutti naaseen. Qajeelti yaaseen. Waan naamtee nutti hima bu'aan. Nutti ni ijin sitti himnaa maal cinqaan? Nutti ni ijin jedhinti waan naamtee na. Maarree cinqaan? Nama biraa naamtee bara. Nama biraa nam biraa kan feetu? Na dhukkubaa maal jettee bara nama dhaarta? Waan na dhukkuba. Maal nama san bira galtaa moo nama san bira cittee? Ishkee mana yaalaa si geessata. Yoom na geessin jedhe mana yaalaa? Aboo qajeelii waan naamtee nu himi sin jenna nama karaarra dhaabatee nama maara. Akkasii demba hidha kanan bira. Bakka itti galtu laalaa deemna bira. Abootu fayyama qabdee gattaa'i. Nadhayin. Maal si kolfisiisa? Maal yoom kolfe? Inuma kolfisitti fakkaadha. Kolfaadha. Akka kolfaan jirtu. Yoom kolfee deeri yoom na argite naa. Ama waan wanni natti wanni kolfituuf hin jirtu. Na dhuuf taata yoo dheessi jedhanis ergani. Kun kanuma gabbaanii ol deebinaan nama ergan. Ergamtee dhuftee duuba. Yaani bakka an ergama malee yaani namaa miti jechaadha. Nama kophaa of danda'ee deemuu miti jechaadha. Ergamtee dhufte fakkaata. Abaa waan naamtee naanii sin jedhaa zaarii kaa dubbii dhiisi. Inni reemaa asitti maamaa cinqaan. Hai. Asi galtamoo nama si eegu san bira galta. Innaa illaahi. Aboo ati na bilbiltee na dhukkubaa raakoonnaan jettee fiigichaan dhufee nama dhiise. Bilbilteen. Bilbilee waa na dhukkubee waa gibbii kana na qayyar mana barbaadii na soqi. Mana bidhaatti na baas gibbii kana taa'uun fedhu gibbiin ciqicciqii qaba qaaqa qaba hin fedhan gibbiin kun waa qaba hin barbaadu na dhukkubu jiran akka gibbii kana seen mataan ol qabachuutti hin jiru. Maal godhinaan jetta reenaa? Maal godhinaan jetta gibbii mana laali na qayyaris hin jedhiiran nama qayyara. Jijjiiru lakkeer mana. Akkam taate duuba hin jijjiirtu. Maal quufiinsa malee maa mana kanatti si hanga ta'u maali? Jaalattee jirta dirqama kan kee jijjiirta hin jijjiirtu. Dirqama jechuun na jijjiirsis kaasiin jijjiiruu dha nama maa dirqama yoo kana jijjiirsu na jijjiirsiska. Maaliif hin jijjiirre? Dirqama jijjiirsisaa sila. Dirqama si jijjiirsisa. Yoo meeshaa kiyyaa fadheen deemee bakka fedhe gale miila tokko fuutee na duukan dhuftu. Yaa fadhu kaa meeshaa qabdu. Iyyaafatiin siin eentu siin jedhee miti. Kanaafuree wanni si gaafadhe kaa. Na jiruu dandeettaa? Ajaa'iba. Manni kun guutuu waa qabaa. Waa qabaa maal qaba? Waa qaba kalaas. Maal qaba kana qabaa naan jedhi waa qabaa kana qabaan beeku waa qaba das nan jenne kalaas manni. Maal qaba? Urga mana kana haga atiin. Maal qabaa jedhee? Ani beekan. Ani fuulli kiyyalee jijjiiramee jira. Bisti yaafuu mataa kana ol qabachuu hin danda'an naa qayyar gibbii kana. Fuula hankeellee jijjiiramee jira mataa illee ol qabachuu hin dandeenyu waatu mana kana keessa. Waan jira sam nam mudhisi achi booda si jijjiira. Obboleessa maallee si mudhisaa miti. Yaa zaalika si jijjiiru atamma ulfaa'ee maalidha jetteeti yaani abdiin bakka eegaan ulfaa'ee bakka mataa qaqqabatan maal jettee wanna godharte dogongora kun. Yoo mataa qaqqabadhu sin jedhan mataa qaqqabadhu sin jedhan. Kalaas kan fuucadhis kan. Mataa qaqqabadhu sin jedhan. Maal ree? Akkasi ulfaa'ee mataa qaqqab maaltu na rakkisee dhalee sirra kaayee kutaan. Hai
Maal rakka deemaa san? Maan alaal taree? Dhalee sirra kaayee kutaa kun waan sammuu keessaa qabdu. Waa haa taatu. Mataa qaqqabadhu siin hin jenneen mana naa jijjiirii akka dhiirri namaa jijjiirtutti mana laali naa jijjiirii. Siin jijjiiru. Gibbii kana taa'uun fedhu. Siin jijjiiru siin jedhee bakka. Akkam taatu duu? Caaja ofii haati dhufi godhu wanni godhu ta'uu hin jirtu. Haadatu bakka kiyyaa yaani dhageeffadhu kaa. Bakka kiyyaa maabiraatti ittisa qalideen. Siitaanaan taa'e. Siita dhabaannaan os bakka. Hayi os wallahi inuma na dhawuf deemtay. Wallahi. Yoo si dhammaan taate. Wallahi. Akkasii. Gattaa'e. Na dhawuf deemte. Deemna rakkiras. Taa'e gadi. Na dhawu. Inkusi kokkolfisiisaa jiru. Maashaallah. Hayi bar akkatiin qulla irratti hafuuf deemtu si argu jira. Qulla jechuun akka? Akkuma kanatti akka mukaatti dhaabattee haftu si argisiisu deema. Maali fakkeenyaaf fakkeetti kolfe taami kolfi an diraamaa nasirra dalaguuf deemu diraamaa addaati. Osoo atiin alatti baatee ala ooltu meeshaa kana guutuu yaasee bakka fedhee qayyaradhee eessan na argita. Kun hanna. Santuna kolfisiisa malee waan biraati miti. Kun barhannaa jedhama. Hannallee taate dhiiste. Na dhageeffadhu kaa. Hannallee taate dhiiste. No anaa miti. Mangistiinuun saamaa mire. Sani fittiimi. Na dhageestima. Mangistii fittim taana dhagayi. Dhagasii hedduu dubbadha. Meeshaa maali na sodaachisa dhagayi. Mallaqa kiyyaan bitadhee mi wayi mallaqa keetiin bitadhee. Yoo na saamsi. Kiyumarratti dhuftee kiyumarra galtee na dhageessitti maatii. Kana addunyaa guutuu beekama. Addunyaan guutuun ka beektu si ilaalla. Na dhageeffadhu kaa yoo na saamuuf taate anaa miti mangistiinuun saamama. Saamamuun ammoo waan guddaa miti. Kanaafuu dhaga'ee lubbuuti ijaajiin hin argituu siin jechuudha. Kana dhageeffadhu hojjetannee ni arganna. Kanaafuu hojjetadhu argadhu. Akkuma akka shaanguliitti. Karoorri kan kee yaanii karoorri kan kee qabeenya. Akka shaanguliitti huccuutti kaanitti qullaa si dhaabuuf deeman. Karoorri kan kee yaanii qabeenya kee saamtee deemuudha. Qabeenya kan kee saamee deemuu osoo hin ta'in mana naa jijjiirsin jedhe dinnaan anuu jijjiiran. Booda mana jijjiirsanii galuu hin dandeettu. Galuu miti ijaan akkana laaluu hin dandeettu. Safari bilookii san ijaan akkana millattee laaluu. Wallahi. Sinayyamu seerri wallahi. Wallahi. Kanaafuu. Seerri maali yoo seerri zaraafii walii waan dhaabatu si fakkaata. Seerri bara akka seeraa dubbata malee mushi akka nama akka haqaa dubbata malee seerri akka fedha kan keetiin dubbatu beektaa. Amma tinaa jijjiirta moo naa jijjiirtu? Siin jijjiiru. Akkam taata duu? Asuma keessa deetta wanni ta'e hin jiru manni kanuma ka kanaan alaan jiru yoo ka kanaan alaan naa jijjiirette sharaa dhaabadhuuti ala bahe. Achitti illee si waliin gala rakkoon qabu. Mana sharaa keessa. Na waliin galuu. Dhageeffadhu kaa mana sharaa ati keessa. Dhaga'i na waliin galuu. Zaalikaan mana sharaa galtee mana bareedaa kana keessa bahee mana sharaan galaa siin jedhu si waliin. Mana bareedaa kan kun sitti bareedaa meeqa? Nama waan baheetti akkanuma qara. Nama waan takka beene dhama'eetti qorichaan dhama'eetti waan bareedaa keessarta warqii keessarta. Qoricha maaliiti? Dhamaate waan dhamaate nullee dhamaarras keessatti. Aboo zaalika akkana hin jennin. Haga si walitti dabarlamee fayyaa hin qabu tiyyaafuu dhama'ee. Dhamaasi godhamtu na dhamaasu jira. Anas dhammaa eentu na godha. Dhama'i tiyyaafuu deemu yookiin. Eentu na godhee jedhi bara. Fayyaa tiyyaan jiraachuu na hiikin beeku. Eentu. Kalas. Bardaa magaraa qabda. Na hiiki. Osoo durallee taate dhageeffatu osoo durallee taate si. Osoo daa magaraa qabdu shari'aan illee hiikuun eeyyamullee. Na hiiki yookiin na rabba yookiin na hiiki. Sirraa hoo baay'ee akkam taata yaani dhiira biraa galfattee jiraachuuf deettamoo akka fedhe jiraadha. Akka barbaadetti maaltu si galchisan. Dhiira biraa galfattee. Abbaa fedhe haa galchu. Maaltu si galchi kasanii? Kam jechuun yaa nyaa. Kanaas yoo abbaa fi galchi maaltu si galchi kana irraa qabaatu? Jaartiin ni kana maa osoo ni kana. Ni beenta kana irraa qabdu. Amamu. Kalaas eeganattee maal hin jedhu. Astagfirullah. Hin jedhu. Takka tanteetii tanaaf bar. Akka kakaan kakkeetii kana deemu ka azaaba mataan seenu. Akka kakkeetii tana irraa jedhamu. Si koot. Baresi. Badi koota tun beeku ansiite. Tunaan jettee fayyaman qabdu xiqqoo mataan likkisi dalagaasa. Koottu edheer kama janna dhageettam. La waa'ee wata akkanatti hin dubbatin nama haasaa si walitti hin qabu. Hadha dubbiin irraa barbaaddeerta harka na baasuu barbaada siin dha'u daa'ima garaa qabda kilmaata akkan dubbatin. Sii taanaan manoo kana jeetta. Harree mangistii maali godhatte maakinu? Harree mangistii gabbara abboleesso. Ka kidimaata akkas keessatti godhinaa jettuuf maal kidimaan hin goone? Alaamanni sii guutamee jira taa'e. Maali yoo quufte kun wala. Kana kanneen haasoftaa kanneen haasoftaa kanneen oona. Kanneen guutame. Kun maal inni sila? Hin fedhan kanneen. Laa kanneen naa jijjiirii yoo jette. Naa jijjiirsin jenne. Yoo naa jijjiirette kanuma gurguree kan biraas. Obboleessa mana kana keessatti waan awwaalamee nan qaayisini naa mana naa qayyarii jedhe. Waan awwaalamee san baay'ee Rabbi si dhamaasi akkanatti rabbi gana si haa balleessu jechuudha baasa. Dhageeffadhu galgalallee dubbii akkanaan akkaas si agarsiisa. Ana ammoo ayyuu waan ulfoofteeti jettu. Bakkumatti galtee bultuun argitu kootar. Haywaan. Rabbi si haa balleessu deemu. Dhamaa waan si dhamaasaniin akkana godhatta.
Kabajamtoota hordoftoota keenya kun argitanii jirtanii waan inni jedhu mana naa qayyarii jennaan inumaa fiiftuu faallaa akka loluu qabu inni lola. Mee maal jechuu mana kana keessatti ammoo wallaahi hedduu bakka na sodaachisaa akka tokko na godhaa wallaahi akkaatam kiyyaan beeni wallaahi kabajamtoota hordoftoota keenya mana kana qayyarachuufidha. Yeroo hundaa quraana banadhee taa'aa kalaas quraanuma banadhee taa'aa bis wallaahi furmaata akkan argannee mana dhukkubaa. Mana kana keessatti waa awwaalamanii waa jira wayina fakkaata. Inumaa sijjamara gurfaa diiwaana san inumaa nuu seenu diiwaana san fa'aa seennan fayyamaan argadhu kalaas diqqu asumaa naa wayyaa wallaahi hedduu na dhukkuba kabajamtoota hordoftoota keenya naa qayyarii na baasee naan didee ana ammoo kam isa duubatti bahu if arguu jira. Baga argitanii waan abdiin haasa'u warri yaada qabdanii lazzala naa kaayaa. Hedduu takkana dhukkubaa gibbiin tun baqqaa naan taane waan akkasitti wallaahi kabajamtoota hordoftoota keenyaa gaafa iddoo biraatti walitti deebinu nagahaan naa turaa isiniin jedha.